Meeqa keenyattu kana beeka. Bilbila keessanii fayyadamuudhaan akkanumallee kafaluudhaan order taasisuudhaan halkan keessaa sa'aatii 8tti sa'aatii dukkanaatti halkan ifa aduu argachuu akka dandeessan meeqa keessantu beeka. Egaa qorattoonni hawaa duraanii yookaan immoo beektoonni saayintistoonni hawaa duraanii lamaan kan kalaqan wanta kana ifoomsaniitiin jiranii wanti kun kanaan dura yaalii irra ture. So amma immoo ifa taasiseetiin jira. Namoonni bilbila isaaniitti fayyadamuudhaan order taasisuudhaan halkan keessaa sa'aatii 8tti sa'aatii 9tti yeroo dukkanaa'e jechuudha ifa aduu argachuu ni danda'an. Taateen kun yookaan immoo argannoon kun akkamitti ta'e qophii keenya kanarraa yeroo teekinooloojii keessatti ni ilaalla. Kun qophii keessan yeroo teekinooloojiiti. Yeroo teekinooloojii keessatti qophiiwwan teekinooloojii argannoowwan adda addaa kan isiniif dhiyeessuudha. Ani Mu'eedha chaanala kan koo Soofuma Raapirraa. Egaa qophii keenya kanarraatiin kan ilaallu bilbila keessanitti fayyadamtanii order taasisuudhaan halkan keessaa yeroo dukkanaa ifa aduu akkaataa ittiin argachuu dandeessan qorannoo addaa addunyaan tun amma argatteedha kan qabadhee isin dhufe. Egaa taateen kun dhaabbanni Orbit Reflector jedhamuudhaan beekamu. Dhaabbanni kun egaa kanaaf kan hundaa'ee fi isa kana immoo research gochaa kan turee fi yeroo dheeraadhaaf irratti hojjechaa kan turee fi amma immoo yaalii taasisuudhaan biyya Ameerikaa keessatti namoonni sa'aatii barbaadanitti dhaabbattoonni adda addaa sa'aatii barbaadanitti ifa aduu argachuu ni danda'an yeroo dukkanaa keessatti halkan keessatti jedheetiin jira. Inni kun maalidha? Argannoon kun maal fakkaata? Qophii keenya kan yeroo teekinooloojii har'aatiin ni ilaalla. Egaa qophiiwwan akkanaa kana kan isiniif dhiyeessuuf yeroo baay'ee teekinooloojiin addunyaa kuni kana garam deemaatiin jira? Eessa jira? Nuti immoo eessatti argamna? As keessatti akka of ilaaltaniif qabadhee kan isiniif dhiyaadhu. Egaa har'a kan ilaallu waa'ee dhaabbaticha kanaa irratti ni ilaalla. Orbit Reflector. Egaa Orbit Reflector dhaabbanni kun kan hundaa'e bara 2021 biyya Ameerikaatti jechuudha. Egaa kanaan duras bara 1990moota keessa Raashiyaa keessatti wanti akkanaa kun yookaan immoo yaaliin akkanaa kun argannoo kanaaf taasifameetiin ture. Garuu yeroon booda ni kufe. Amma immoo irra deebiidhaan saayintistoonni hawaa duraanii lama Ameerikaa Kaalifoorniyaa keessatti dhaabbata kana hundeessuudhaan irratti hojjetan. Saayintistoonni kunniinis maqaan isaanii Bin Nowakii fi akkanumallee Kristaan Ismeel Haak kan jedhaman jechuudha. Saayintistoota kanneen lamaanittu dhaabbata kana kan hundeesse. Akkanumallee qorannoo kanarratti hirmaachaa kan turan. Egaa qorannoon kun immoo bu'aa qabeessa ta'uudhaan erga yaalamee booda immoo namoonni order godhachuu akka danda'an banaa taasisan. Order godhatanii ifa naannawa keessanitti sa'aatii aduun hin jirretti yookaan immoo sa'aatii dukkanaatti halkan argachuu ni dandeessan. Mana keessan taasisanii bilbila keessanii fayyadamuudhaan kaffaltii jedhame erga kaffaltanii booda isa kana fayyadamuu dandeessan. Egaa argannoowwan akkanaa kun yeroo adda addaa addunyaan kun ni argatti. Argannoowwan adda addaatu dhufaatiin jira. Teekinooloojiin wantoota haarawaa fixaatiin jira. Artificial intelligence fudhachuu dandeessan. Jiruuf jireenya ilma namaa kan jijjiiruu danda'ee fi namootaaf haala jiruuf jireenya ilma namaa salphisuu kan danda'e. Akkanumallee namoota irratti by default dhiibbaa geessisaa kan jiran kan akka artificial intelligence ni jira. Ammas immoo dhaabbanni kun waan addaa fideetiin dhufe. Halkan keessaa sa'aatii 8 sa'aatii 9tti yeroo dukkanaatitti dhaabbanni kamiyyuu namoonni barbaadan kamiyyuu ifa aduu argachuu ni dandeessanii jedhan. Akkamitti? Wajjin ilaalla hanga dhumaatti. Nafaana turaadha. Ani Mu'eedha chaanala kan koo Soofuma Raapirraa. Kun qophii yeroo teekinooloojiiti. Qophii keenya kan yeroo teekinooloojii har'aatiin addunyaan kun wantoota adda addaa argachuu irratti argamti. Har'a kanarratti ni haasofna. Teekinooloojiin kun maal fakkaata? Maaliif hundeeffame? Akkamitti hundeeffame? Ilma namaatiin hangam fayyada? Akkanumallee miidhaa akkamii qaba? Namoonni adda addaa irratti wal falmaatiin jiran faayidaa guddaa addunyaadhaaf fida kan jedhan akkuma jiranitti ta'e akkanumallee miidhaa ilmaan namaa irraan gahuu danda'a warroonni jedhanis jiran. Kanarrattis addunyaan bakka lamatti wal falmaatiin jirti. Har'a qophii keenya yeroo teekinooloojii har'aa qabachuudhaaf kan na kakaase wanni guddaan nuti eessa jira? Teekinooloojiin addunyaa garamitti deemaatiin jira? Addunyaan wantoota adda addaa kalaquu irratti argamti. Nuti wanta kalaqame irratti fayyadamuun hedduun itti ulfaataatiin jira. Teekinooloojii wajjin deemuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Barnoota. So barnoota barachuun addunyaa kanaaf wanta haarawaa tokko abuurtanii fiduun ilmaan namaatiif barbaachisaadha. Qophii keenya kana keessatti ni ilaalla. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan, YouTube chaanaaliin kun kan keessanii kan teekinooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii kanaatti dabalamaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Daa'e gara barnootichaatti. Egaa qophii keenyaan kan ilaallu saayintistoonni kunniin lamaan saayintistoonni hawaa duraanii lamaan kunniin argannoo isaan addunyaa kanaaf qabanatanii dhiyaatan kan addaati. Addunyaa kanas ni fayyada jedhameetii yaadama. Egaa ilmi namaa halkan keessaa sa'aatii 8 halkan yeroo ifni aduudha bu'etti
addunyaan tun ifa ta'uu ni dandeessi. Namni waan barbaade ajajee order gochuudhaan ergasii immoo ifa aduudhaa argachuu danda'a. Kun akkamitti ta'e taateen kun wajjin haa ilaalu. Egaa kana saayintistoonni kunniin kan qorataa turan hawaa irratti satalaayitii kaa'uudhaan ergasii immoo miirar yookaan immoo fuullee yookaan immoo daawwitii kaa'uudhaan ergasii immoo rifileektii godhuudhaan aduun gara lafaatti akka deebi'u taasisuudhaan ifa aduudhaa ilmi namaa argachuu akka danda'u kan godhan jechuudha. Kana fakkeenya isiniif haa kaasu. Fakkeenya biyya keenya keessatti halkan yoo ta'u yeroo dukkanaa'utti jechuudha yeroo aduun buututti biyya Ameerikaatti immoo yookaan immoo Jaappaan keessa yoo fudhatan guyyaa adiidha. Aduu argachaatiin jirti. So aduun addunyaa naannoftii malee yeroo hundayyuu ifaadha. So kanaafiyyuu rifileekti gochuudhaan egaa miirarii kanneenitti fuullee kanneenitti daawwitii kanneenitti fayyadamuudhaan ergasii immoo ifa aduudha biyya Jaappaanitti bahatiin jiru san rifileekti godhanii Itoophiyaa keessatti itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. So kanaadha. Kan argatan jechuudha. So isaanis kan godhan maalidha? Satalaayitii mataa isaanii gara hawaatti erganii ergasii immoo satalaayitii san irratti kan ifa balaqqisiisuu danda'u miirarii yookaan immoo fuullee cimaa ta'e daawwitee cimaa ta'e ni uumanii fi ergasii immoo gara lafaatti rifileektii gochuudhaan namoonni akkaataa ittiin raadiyeesii kiiloomeetira 5 gidduutti ifa cimaa ta'e yookaan immoo aduu argachuu akka danda'an taasisan. Kun faayidaa bal'aas qaba, miidhaa bal'aas qaba jedhan namoonni tokko tokko. Ani gama kootiin garuu argannoowwan akkanaa kun kan nama dinqisiisanii fi ilmi namaa ammas wantoota adda addaa burqisiisuu akka danda'uu fi wantoota haaraa uumuu akka danda'u kan namatti agarsiisudha. Kanumarraa ka'uudhaan dhaabbanni Orbit Reflector jedhamu kun waan addaa baase namni kamiyyuu order godhachuu ni dandeessan jedhanii peejii mataa isaa qopheessanii kaffaltii mataa isaas qopheessanii wanta kan addunyaadhaaf kan qopheessan jechuudha. Ji'oota 7 dura biyya Ameerikaa keessatti Kaalifoorniyaa keessatti yaalii kana taasisanii kan xumuran. So jalqabarratti satalaayitii gara hawaatti ni erganii ergasii immoo hawaasa satalaayitii sanarratti miirarii yookaan immoo fuulleen achirratti kan qophaa'ee ni jira. So ifa aduu bakka tokkorraa bakka biraatti rifileektii akka ta'u yookaan immoo akka balaqqeessu taasisuudhaan ifa argachuu dandeessan. Fakkeenyaaf ana gara kan kootti kan balaqqeessaatiin jiru fuuldura kan kootti kan argamu wantoota tokko miirarii osoo kan godhadhu taate yookaan immoo fuullee osoo kan godhadhu taate kaameeraa na fuulduratti argamu wanta adda addaa arguu dandeessan. So kanaafiyyuu akkasumatti ifa aduu kana gara naannawa tokkorraa gara naannawa biraatti akka balaqqeessu taasisuudhaan namoonni kanatti akka fayyadamuu danda'an qopheessan. Argannoo addaati miti. Argannoon kun namoota baay'ees ni fayyada. Akkanumallee miidhaas namarraan ga'a. Walfalmii adda addaatu jira. Kanas ni kaasna. Garuu inni kun argannoon akkanaa kun hedduu tokko ni fayyada jedheetii yaada. Maaliif gama garaagaraatiin ilaaluu dandeenya. Egaa argannoon kun kanaan duras yeroo adda addaa kan yaalamaa turee fi akkanumallee dhaabbanni amma hundaa'e biyya Ameerikaa keessatti Kaalifoorniyaa keessatti saayintistoota hawaa lamaan kanneen dhaabbanni kun erga ijaarame yookaan immoo erga dhaabbanni kun eegalee booda dhaabbanni Orbit Reflector jedhamu kun erga dhaabbatee booda jechuudha yeroo adda addaa yaalii taasiseetiin jira bara 2021 dha kan dhaabbanni kun hundeeffame. Ergasii immoo bara 2024 irratti yaalii kana taasisaniitiin turanii bara 2026 bara amma itti argamnu kana keessa ji'oota 7 dura immoo wanta kana guutumaan guututti yaalii taasisuudhaan bifa galmaa'een yookaan bifa milkaa'inaatiin yaaliin sunis xumuramee ilma namaatiif kun fayyaduu ni danda'a. Yeroo jalqabaatiif immoo dhaabbattoonni adda addaa akkanumallee kaampaaniiwwan adda addaa namoonni adda addaa wantoota adda addaatiif ifa kan argachuu akka danda'aniif orderii kanallee ifa taasisaniitiin jiranii. So weebsaayitii isaanii irraallee seentanii order godhachuun ni danda'ama. Yeroo jalqabaatiif garuu kaampaaniiwwan adda addaatii fi akkanumallee biyyoota adda addaa namoota kana barbaadaniif. Kun bal'inni inni raadiyeesiin isaa jechuudha kiiloomeetira 5 ta'uu qaba jedhan. Kiiloomeetira 5 keessatti nama wanta kana ajajateef yookaan immoo ifa kana ajajateef direct halkan keessaa sa'aatii 8 yoo ta'e biyya keenya keessatti jechuudha. Yeroon kun dukkanaadha miti. So sa'aatii 8tti ifa kana raadiyeesii kiiloomeetira 5 kana keessatti ifa kana argachuu ni danda'a. Ifni kunis haala isiniif ibse kana rifileektii gochuudhaan isaan satalaayitii gara hawaatti ni balaliisanii ergasii immoo achirraa rifileektii gochuudhaan ilmi namaa itti fayyadamuu danda'a jedhu. Asirratti faayidaan inni argannoo kana maalidha kan jedhu gosa afuriin ni ilaalla. Inni jalqaba anniisaa ifaati kan argachuu dandeenyu. Egaa anniisaa argachuu ni dandeenya. Elektiriika adda addaa wantoota adda addaatti fayyadamuudhaan anniisaa walitti sassaabachuudhaan anniisaa kana immoo wantoota adda addaatiif oolchuu, qonnaaf oolchuu, industiriidhaaf oolchuu akkanumallee wantoota adda addaatiif oolchuun ni danda'ama kan jedhu argannoo kanarraa faayidaan ilmi namaa ni argata jedhamee yaadamu keessaa tokkoffaan isa kanaadha. Lammaffaan immoo balaa hir'isuudha. Balaan kun bakka lamatti qoonneetiin ni ilaalla. Balaan kunis balaa namtolchee fi akkanumallee balaa uumamaa kan jedhamu. Fakkeenyaaf balaa uumamaa keessa naannawa tokkotti yookaan naannawa magaalaa tokko keessatti abiddi yoo kan ka'u taate halkan keessaa yeroon sun dukkana namoonnis
ifa gahaa ta'e ifa aduu hin qaban waan ta'eef ni rakkatu miti ibidda san balleessuudha. So isa kanatti garuu yoo fayyadaman yookaan immoo teekinooloojii kanatti yoo uummanni namni kan fayyadamu ta'e salphamatti balaa san balleessuu ni danda'ama jedhameetiin yaadama. Kana biraan wal qabatee immoo nageenya kan wal qabate fakkeenyaaf ilmi namaa kun balaa namtolcheeti. Halkan eeguudhaan nama saamuu namoota adamsanii qabuudhaan ergasii immoo ukkaamsanii balaa adda addaa irraan gahuu danda'an. Namoonni akkasitti immoo ciccimoo ta'an balaa gurguddaa mootummoota irratti illee akkanumallee namoota dhuunfaa irratti geessisan baay'een jiranii isa kanas ni hir'isa jedhameetiin kan yaadamu jechuudha. Gama biraatiin inni sadaffaadhaa immoo industiriiwwanii fi dhaabbattoota adda addaatiif faayidaa bal'aa kenna jedhameetiin yaadama. Industiriiwwan egaa baay'een keessan akkuma beektan jijjiirama aduu irraa kan ka'e jijjiirama yeroo irraa kan ka'e guyyaa fi kanaanis egaa maaltu argama jechuudha. Guddina guddattu argamuu danda'a. Oomisha babal'aan oomishamuu danda'a. Namni yeroo hundayyuu oomisha kanarratti industirii irratti hundaa'uudhaan wanta bal'aa hojjechuudhaan egaa guddinni addunyaadhaa sadarkaadhaan akka dabalu ni taasisa kan jedhanis jiran. Gara biraatiin immoo qonna irratti baay'een keessan akkuma beektan qonni egaa galgala yeroo dukkanaa'e qotuun hin danda'amu. Hojiiwwan adda addaa hojjechuun hin danda'amu. Kanaanis egaa qonnaanis qotee bultoonni oomisha gahaa ta'e akka argataniif teekinooloojii kanatti biyyoonni adda addaa akkanumallee kaampaaniiwwan adda addaa yoo kan fayyadaman ta'e salphamatti argachuu danda'an kan jedhudha. Egaa argannoo kana akkamitti ilaaltanis akka keessanitti argannoon kun ilma namaatiif ni fayyadamoo hin fayyadu? Namoonni baay'een irratti wal falmaatiin jiran. Namoonni sammuu isaanii biizii godhanii hojiidhaan qofa fixanii kanaanis jireenya isaanii hir'achaatiin deema. Kanaanis yeroo boqonnaa gahaa hin argatan kan jedhan ni jedhani. Akkanumallee faayidaa bal'aa ilma namaatiif amma duratti kaasuudhaaf yaali kanneen argamsiisuu danda'a kan jedhudha. Kan jiru jechuudha. Isin yaada keessan koomentii irratti naaf kaa'aa. Qophiin kan yeroo teekinooloojii kanarra qabadhee isiniif dhufe egaa waa'ee dhaabbata Orbit Reflector jedhamu kanarratti waan isiniif qopheessedha. Egaa isa saatalaayitii kana immoo isaan gara hawaatti erga gallakkisanii booda egaa faayidaawwan adda addaa namaaf kennuu akka danda'anidha. Yeroo dhiyoo keessatti immoo dhaabbattoota adda addaatiif akkanumallee biyyoota adda addaatiif kaffaltiidhaan jechuudha order taasisuudhaan namoonni order taasisuu ni dandeessan jedhanii gallakkisaniitiin jiranii order taasisuudhaan kaffaltii san kaffaluudhaan egaa salphamatti faayidaa argannoo kanarraa argachuu ni danda'ani. Ifa kana argachuu ni danda'an. So addunyaan guyyaa yeroo hundayyuu sa'aatii 24 ifa argachuu akka dandeessudha. Kan amma himamaatiin jiru. Isin akkamitti ilaaltan? Yaada keessan naaf qooda. Kanarraa asirratti hundee jira. Yeroo biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani mu'eedha chaanaala kan koo Sofuma Raabirraa. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraa fatina. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina hangasitti nagaa hannaa jiraadha.